Keessummeessaan keessanarraa an Bafqaaduu Morodaati. Biiroon dhimma nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gambeellaa namootaan yaaddoo nageenyaa ta'uu malu jedhamanii shakkamanii 30 qabee akka qorachaa jiru beeksise. Dhaabbanni Afrikaan Economic Solution jedhamu bara 2008 Minisootaatti hundaa'ee baqattoota biyyoottan Afrikaa garaagaraa irraa sababa garaagaraatiin dhufanii fi dhimma diinagdee irratti tajaajila kennaa jira. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Kamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ilaalchi martinuu Itoophiyaa gama kaabaarra taa'ee innaa jirutti dhiyaa Wallaggaa keessaa namoonni nagaan 200 ol hidhattootaan ajjeefamuu kan ibsan paartileen siyaasaa hangi tokkoof waldoleen siivikii mootummaan lammiiwwan naannolee akkasii keessa jiraataniif eegumsa akka godhu gaafataniiru. Dhiyaa Wallaggaa aanaa Kiramuu keessaa torban tokko dura hidhattoonni haleellaa raawwataniin lammiiwwan ajjeefaman 231 ol ta'uu kan ibse paartiin Innaat jedhamu fakkeenyaaf dubartoonniif daa'imman kan keessatti argamu ta'uu tuqee jira. Kan mootummaan shanee ittiin jedhe gareen hidhattootaa dagachiisanii namoota nagaa ajjeesan jechuudhaan dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbatanii lakkoofsa namoota du'anii garuu hin ibsine. Ilaalcha qaama nageenya Oromiyaa naannoleen isaan barbaachisu duularra kan jiraniif hidhattoota irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu obbo Geetaachoon ibsaniiru. Paarlaamaan Itoophiyaa shororkeessummaan himachuun gareen shanee ittiin jedheef ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee kan of waamu garee hidhate yakkawwan akkasii haalaa turee jira jedhan. Boordiin filannoo Itoophiyaa waxabajjii 14 bakka filannoon ittiin geggeeffamne naannolee biyyattii Somaalee gama kibbaaf naannolee Hararii keessatti fulbaana 20 filannoon akka geggeeffamu murteessuusaa beeksise. Itoophiyaa kibba gama dhiyaa keessatti sagaleen hiree murteeffannaa uummataas guyyuma kana geggeeffamaa jedhameera. Boordichi kana dura naannoo Hararii waliin hanga dhaddacha oliiyyannootti kan wal himate wiirtulee filannoo addaa kan Harariif qophee jiru ilaalchise filannoowwan kana duraa irratti ta'aa akkuma ture wiirtulee filannoo warreen Hararii qofti kan itti galmaa'aniif sagaleetti kennan naannoo Harariif Harariin alatti kan qopheessu ta'uu beeksisee jira. Boordichi dursee qaama irratti filannoo geggeessuuf ture hanqina yeroon kan ka'e paartilee siyaasaa waliin mari'achuudhaan gara fulbaana 20tti akka dabarse ta'eera jechuudhaan daayirektarri koominikeeshinii boordichaa Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha Addis Chakkol gabaasa ergeen. Guyyootaaf lola geggeessamaa tureen walaba ba'an kan ittiin jedhan naannolee Gondar kibbaaf magaalaalee keessatti hojiin tasgabbeessuu hojjetamaa jira jechuudhaan bulchaan godinichaa obbo Qalamawarq Mihiratee ibsaniiru. Gama biraan TPLF birgeediwwaniif loltoota hedduu dhabamsiiseera jechuudhaan ibsa baaseef kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan dubbii himaan raayyaa ittisa biyyaa odeeffannoon dogoggoraa tamsaasuun mala lola TPLF jechuun haalaniiru. Bulchaan godinaa Gondar kibbaa obbo Qalamawarq Mihiratee akka jedhanitti bakka TPLF seenee ture amma harka mootummaaf humnoota naannoo Amaaraa jiraa jedhan. Gasaay, Kimmir Dingaay, Saalii Gubgub akkasumas magaalaaleen Nafaas Mawucaa raayyaa ittisa biyyaaf humna addaa naannoo Amaaraaf milishaa akkasumas deeggarsa faannoof hawaasichaan lola taasifameen bilisa baheera jedhan. Hidhattoota TPLF keessaa kan du'e kaan immoo booji'amee kan hafe injifatamuun naannoo san dhiisee baheera jedhan. TPLF lolli keenya mootummaa waliin jechuudhaan uummata afaan faajjessus magaalaalee seene mara keessatti gochi raawwate eenyummaa isaa isa dhugaa mul'isa jedhan obbo Qalamawarq jechuun Asteer Misgaanaw gabaasteetti. Kan mootummaan shororkeessummaan ramadeef ofii isaanii waraana Tigraay jechuun of waamaniif dubbiimaa akka ta'an Gabra Tsaadiq humnoonni isaanii naannoo Amaaraaf Affaar keessatti miidhaanni namoota qulqulluurraan ga'aa jira jedhame akkasumas qabeenyaa saama ka jedhu oduu kijibaati jechuun fudhatama dhabsiisanii jiran. Dubbiimaan kun akka jedhanitti kanneen oduu kijibaa akkasii afarsan ofii isaanii uummata Tigraay irratti yakka hedduu waan raawwataniif jedhanii amalli waraana Tigraay namoota nagaaf hambaa seenaarra miidhaan akka hin geenye dursee kan ittisuu jedhan. Dubbiimaan kun itti dabaluudhaan humni Tigraay kan to'ate naannoo Affaariif Amaaraa hanga tokko bulchuuf fedhiin qabu jedhanii raayyaan waraanichaa humnoota jiraachuu uummata Tigraayiif yaaddoo ta'an bakka isaan seenan seenuudhaan ni dhabamsiisaa jedhan. Himannaan uummata Amaaraa ijaa ba'uuf jedhamuun dubbatamaa jiru jedhameef dubbiimaan kun innaa deebisan humnoonni keenya kan isaan ijaa ba'an uummata keenya irratti kanneen yakka raawwatan raayyaa waraanaaf hoogganasaa malee uummata Amaaraas ta'e kabiroo ijaa ba'uuf mitii jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee torban darbe keessa weerarri vaayirasii koronaa haala hamaan dabalaa adeemee jedhan
Vaayirasiin kun Itoophiyaa keessatti erga argamee qabee lakkoofsa namoota guyyaatti qabaman keessaa inni olaanan sanbata darbe galmeeffamuusaa kan ibsan ministirittiin kun carraan vaayirasii kanaan qabamuuf jiru dhibbarraa yoo baay'ate harka 3 kan ture amma gara dhibbarraa harka 12tti ol guddateera jedhan. Dr. Liyaan kana laalchisee hagayya 18 ibsa kennaniin sanbata darbe namoonni 1282 COVID-19 qabamuu isaanii ibsan. Yeroo ammaa talaalliin COVID-19 hangi tokko guutuu biyyattii kan walga'e yoo ta'u Finfinnee keessaa namni umriin isaa waggaa 35 ol ta'e jiraataan kamiyyuu talaallii kana fudhachuu akka danda'u Dr. Liyaan ibsaniiru. Keessumaa ministeerri eegumsa fayyaa akka beeksisetti namoonni 5,500 torban darbe qabamuun weerarri kun haala hamaan babal'ataa deemuusaa ibsa jedhee jira. Kanneen kutaa namoonni akkaan dhukkubsatan keessa ciisaniif lakkoofsi namoota du'anii dabalaa adeemuusaa kan ibsan ministirittiin kun haalli amma Itoophiyaa keessa jiru weerarri vaayirasii koronaa marsaa 3ffaaf ka'uusaa mul'isa jedhaniiru. Hanga ammaatti namoonni 2,350,000 talaallii kan fudhatan ta'uu ragaan ministeera eegumsa fayyaa mul'isee jira. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi 2 tattaaffii namoonni gamasii ba'an xiinxaluu akkasumas pirezidaanti Joo Baayiden loltoonni Yuunaayitid Isteetsi hafanii jiran hanga hagayya 31tti Afgaanistaan keessa akka turan dhiibbaa kaa'uuf jecha imala durseen beeksifamin magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabulitti kaleessa geggeessanii jiran. Imala keenya booda dhimma kana dubbachuudhaan daawwannaa sana iccitiin kan qabneef namoonni gamas jiran irra balaa ga'uu malu xiqqeessuu akkasumas ragaa jiru walitti qabuuf malee ofumaaf akka hin ta'in Dimokiraatichi miseensa mana maree kutaa Masaachuseets Sees Maawultaniif Riippaabilikaantichi miseensa mana maree kutaa Mishigaan Piiter Meejar ibsa waliin ta'uun kennanii beeksisaniiru. Miseensonni mana maree kun koree tajaajila waraanaa keessa ka jiran yoo ta'u erga xayyaara dhuunfaan Kaabul keessaa ba'anii booda ibsicha kan isaan kennan akka ilaalcha isaaniitti haala jiru ofii arganii ajajaawwan waraanaa gamas jiran waliin erga dubbatanii booda nama mara yeroon achii baasuun hin danda'amne jedhan. Hojiin loltoota gamasii baasuu dhuma baatii kanaatti xumurama jechuudhaan Baayiden qibxata kaleessaa beeksisaniiru. Waayit Haawus har'a ganama akka gabaasetti sa'aatilee 24 dura tilmaamaan namoonni 19,000 xayyaara waraanaa Yuunaayitid Isteetsiin Kaabul keessaa ba'aniiru. Erga hagayya 14 qabee lakkoofsi namoota gamasii ba'anii 82,300 ga'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa itti aanutti waliin ceena. Biiroon dhimma nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gambeellaa namootaan yaaddoo nageenyaa ta'uu malu jedhamanii shakkamanii 30 qabee akka qorachaa jiru beeksise. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Toomaas Tuut ibsa VOA'dhaaf kennaniin namootaan qabamanii qoratamaa jiran keessaa miseensonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF adda bilisummaa Gambeellaa fi ABO Shanee akka ta'anitti kanneen shakkaman jiru jedhan. Yeroo ammaa Gambeela keessatti haalli nagaa jiraatullee mootummaan rafuu hin qabu jedhu obbo Toomaas. Naakor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qaba. Torban darbe naannoo Gaambeellaa keessatti namoota haala nageenyaa waliin wal qabatee qabaman 80 caalan keessaa namoota 30 ta'an irratti qorannoon taasifamaa jira jedhan hoogganaan dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Toomaas Tuut. Sababaa itti namootni kunneen qabamanii hidhaman jedhan akkasitti ibsu hoogganaan kun. ክልላችን ድንበር ስለሆነ ከደቡብ ሱዳን በጣም ረጅም ድንበር ነው ያለው። ናኖን ኬኛ ሱዳን ኪባ ፋና ዳንጋ ዴራ ቀባ namootni naannoo kaabaa bakka waraanni jiru irraa dheessanii haalli ittiin dhufan jira. Namootni nagaa naannoo keenya keessa jiru boreessuuf dhufanillee hin dhabaman. Jiraattota naannichaan ala namootni biroo naannoo kana keessatti hin beekamne ni dhufu. Namoonni daangaa Sudaan kibbaa ce'uuf fedhanillee jiru. Sochiiwwan meeshaa waraanaa seeraan alaa naannoo Gaambeellaa keessatti taasifamanillee jiru. Namootni eenyummaan isaanii hin beekamne hoteelota keessa osoo bulanis mul'ata. Haalli akkanaa immoo nageenya naannoo keenyaa waan jeequuf uummatni akka nagaan ba'ee nagaan galu waan barbaannuuf kan namoota kanneen qabneef jedhan. Obbo Toomaas mallattoon loltuu irratti argameeraa jechuun namoota miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay ABO ta'uu malu jedhan shakkanii qabuu himuun namoota miseensota adda bilisummaa Gaambeellaa fi ABO Shanee jechuun isaan waaman akka qabanillee himanii jiru. Namoota mallattoo loltummaa qaban qabnee jirra. Jarri kuni loltoota ABO'ti. Isaan ta'uu kan ittiin mirkaneeffanne qorannoo taasisneeni. Fakkeenyaaf yoo ati loltuu taate miila, mudhii fi gateettii kee irratti mallattoon ni mul'ata. Kuni ni beekama. Lammaffaa immoo namootni kunneen qaamolee nageenyaa naannoo keenyaan qofa miti kan qabaman. Qindoomina poolisii naannoo,
poolisii federaalaa fi waajjira odeeffannoof nageenyaa biyyaalessaa waliin ta'uun tarkaanfii fudhatameen kan qabaman. Inni kan biraan immoo adda bilisummaa Gaambeellaa jedhamuun dhaabbatni dhiyootti dhaabbatee fi hoogganaan isaa filannoo irratti kan hirmaatanii turanii fi maallaqa abootarraa argataniin hojii shiftummaa kan geggeessanii miseensota isaaniis meeshaa wajjin qabnee jirra. Akkasumas immoo loltootni abaa'oo shaniis argamanii jiru jedhan. Gara daangaa Sudaanii fi Sudaan kibbaatti ce'uu fi achiis gara naannoo Gaambeellaatti deebi'uun meeshaa waraanaa fi maallaqa seeraan alaa deddeebisuun namoonni shakkaman qabaman illee jiru jechuun obbo Toomaas himanii jiru. ዋናው በድንበር አካባቢ አመልጠው ወደ ደቡብ ሱዳን የሚፈልጉ ግለሰቦች ነበሩ። በህዝብ ጥቆማ የተያዙ ሰዎች ነበሩ። Inni guddaan gama daangaan miliqanii gara Sudaan kibbaa namoonni deemuudhaaf barbaadan jiru. Eeruu uummatarraa arganne. Haaluma wal fakkaatuun iddoo Paagaat jedhamuttis namoota 8 qabnee jirra. Namoonni qabaman kunneen guyyaa guyyaa Sudaan keessa oolu galgala ammoo gara daangaa Gaambeellaa seenu. Maallaqa hedduu qabu. Doolaara birrii Itoophiyaa fi maallaqni Sudaanis harkatti qabamee jira. Uffannaan poolisii gulantaa garaagaraa qabus akkasuma qabamee jira. Jarri kun Sudaan kibbaarraa meeshaa waraanaa fidanii gurguruu, hojii daldala seeraan alaas adeemsisu jedhan. Hoogganaan biiroo dhimmoota nageenyaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa haala nagaa naannoo Gaambeellaa keessa amma jiru irrattis waan jedhan qabu. Yeroo ammaa kana haalli nagaa Gaambeellaa fooyya'aadha. Garuu mootummaan rafuu hin qabu. Hanga ammaatti yakkoota dhuunfaan raawwataman tokko tokko malee gochi akka gareedhaan raawwatamee hin jiru. Waan akkasii akka hin taaneef mootummaaf uummanni waliin qindoomanii hojjechuu qabu. Namni nagaan bahee nagaan galuu qaba. Haalolii galaan garuu Gaambeellaan yeroo ammaa kana nagaadha jedhan. Gurmuulee mootummaan naannoo Gaambeellaa himannaa irratti dhiyeessu bilbilaan deebii gama isaanii gaafachuuf yaaliin taasifne ammaaf hin milkoofne. Haa ta'u malee gurmuun naannoo Gaambeellaa keessa socho'a jedhame adda bilisummaa Gaambeellaa jedhamu gama fuula feesbuukii isaan torban lamaan darbe Gaambeellaa keessatti illee qabsoon hidhannoo akka eegalamu waamicha dhiyeessee jira. Gama biraan mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatiin shororkeessummaan qaamolee himataman keessaa gurmuun mootummaa Tigraay jedhee of waamu Abuut akkasumas gurmuun waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu mootummaan Itoophiyaa ammoo shanee ittiin jedhu himannaa kanaan dura mootummaan irratti dhiyeessu haalaa turanii jiru. Torban muraasa duraa ammoo gurmuun lamaanuu mootummaa irratti dhiibbaa taasisuuf akka waliigalan hooggantootni isaanii beeksisuun ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya gara sagantaa keenya itti aanutti ce'uudhaan duratti immoo daddaa jala qabsoo warra wareegamanii qabsoo sabaati jecha aarsaa lubbuu kafalanii harka duwwaa ol qaban lubbuu qaaliitti dhabanii wayyoo jizaan isaanii bilisummaa olabummaa birmadummaan galagumaan isaanii wayi galagumaan isaanii. Qabsoo sabaa siransiisu wal wajjin seentan ergu haddaa lubbuu habbuqqachaa dallangumaa challubbuu. Qabsoo sabaa siransiisu wal wajjin seentan ergu haddaa lubbuu habbuqqachaa dallangumaa challubbuu. Eebbulamii torba oli torba gadi nama qabdi dagannaan taati badii wayi dagannaan taati badii. Dagannuu ni adanna kayoo sabaa gadi gannuu hirbuu qabna dhaamsa waaqoo ka'ee qabna sana kamiin ranfannaa gamtaan kaanee tattaafanna bu'aa qabsoo mirkaanfannaa wayi bu'aa qabsoo mirkaanfannaa. Daddaa jala qabsoo warra wareegamanii qabsoo sabaati jecha aarsaa lubbuu kafalanii harka duwwaa ol qaban lubbuu qaaliitti dhabanii.
Dhaabbanni Afrikaan Economic Solution jedhamu bara 2008 Minisootaatti hundaa'e baqattoota biyyoottan Afrikaa garaagaraa irraa sababa garaagaraatiin dhufanii fi dhimma diinagdee irratti tajaajila kennaa jira. Hawaasni Afrikaa Minisootaa jiraatanii akka qabeenya horatanii fi leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu fi deeggarsa teeknikaa kennaa akka jiranu kan dubbatanu pirezidaantiin dhaabichaa obbo Gannanaa Galgaluu bara darbe qofa namoonni 1,400 ta'an hojii daldalaa mataa isaanii akka eegalanu gargaarsa gooneerraa fi jedhan. Fayyadamtoonnis waan jedhan qabu. Gabaasa Alamaayyoo Qannaa Miniyaapolis irraa nuuf dhiyeesse qabna. Dhaabbanni Afrikaan Economic Development Solution hawaasni Afrikaa irraa baqatanii Minisootaa jiraatan qabeenya horachuun humna diinagdee akka qabaataniif kaayyeffame kan hundeeffame bara 2008 ture. Hawaasni Afrikaa Minisootaa jiraatan akka qabeenya horataniif leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu, deeggarsa teeknikaa kennuu fi haalatti mana bitachuu danda'amu irratti deeggarsa kennuun immoo hojii isaan maamiltootaaf kennan keessaa warra hangafaati. Afrikaan Economic Development Solution bara 2008 yeroo diinagdeen United States laafee turee fi namoonni hedduun hojii idileen ala ta'anitti kan hundeeffame yommuu ta'u, keessumaa baqattoonni Afrikaa irraa dhufuun Minisootaa jiraatan leenjii fi deeggarsa barbaachisaa argachuun qabeenya dhuunfaa akka horataniif yaadamee kan hundaa'e ta'uu pirezidaantiin dhaabbatichaa obbo Gannanee Galgaluu himan. Orgaanizii jalqabuu kennaan duratti akkuma beektu 2018 yeroo diinagdeen biyyi kunii fi addunyaan faayinaanshaali baay'ee dhageessii gad deemee ture. Yeroo sanitti baay'inaan namoonni hojii keessa bahu yookaan hojii isaanii fuul taayimii hin taane paart taayimii hojanii namoonni yeroo diinagdeen gad deebi'u duraan ka bahu nama migrantii kana ture. Namoonni hedduun rakkina kanaa fi bizinesa mataa isaanii uumuun barbaachisaa akka ta'e ture namoonni ka barbaadaa turanii. Yeroo kana arginutti orgaanizii nama aadaa isaatii fi afaan isaatiin haasa'u ijaaruun baay'ee barbaachisaa jennee kaabna. Namoonni Afrikaa irraa gara Minisootaa dhufan dhaabbilee biyyattii keessatti hundeeffamanii jiran irraa tajaajila argachuu malee dhaabbata mataa isaanii hundeessuun tajaajila kennuun kan baratameen turre kan jiran obbo Gannanee Galgaluu dhaabbata kana hundeessuun kan barbaachiseefis namoota hawaasa keessaa bahaniin tajaajila kennuuf yaadameeti. Dhaabbanni kun kan hundeeffame hawaasa biyyoota Afrikaa garaagaraa keessaa dhufaniin waan ta'eef tajaajilli inni kennus namoota biyyoota kanneen irraa dhufaniif ta'uu obbo Gannaneen himaniiru. Tajaajila keenya kan fudhatanii namoonni hedduun namoonni Somaalee jiranii, namoonni Oromoo jiranii, namoonni Itoophiyaa, namoonni Eertiraa jiranii, namoonni Laabeeriyaa jiran, Naayijeeriyaan, namoota Afrikaa keessaa, koomunitii adda addaa keessaa baadii tajaajilamanii hedduu jiranii sarvisii orgaanizii keenya irraa fudhatan. Hawaasni Afrikaa irraa dhufanii Minisootaa jiraatan 67 carraa liqii argachuu akka hin qabne qorannoon Yuunivarsiitiin Konkoordiyaa AIDS waliin ta'uun geggeessinii mul'isa. Afrikaan Economic Development Solution bu'uura kanarraa ka'uun tajaajila waliigalaa hawaasa Afrikaa irraa dhufaniif kennaa akka jiru simaniiru. Tajaajilli dhaabbanni Afrikaan Economic Development Solution jiraattota Minisootaaf kennu maamiltoonni akka bizinesii jalqabaniif liqii kennuu, leenjii bizinesii fi namoota mana bitachuu barbaadaniif haala mijeessuu yommuu ta'u, bara darbe qofaa namoota 1,400 ta'an sagantaa adda addaatiin hirmaachisuun tajaajila kenneefii jira. Akka obbo Gannaneen himanitti. Tajaajilli nu kenninu Business Development Training Programaa inni leenjii attamiin bizinesa ofii jalqabuuf yookaan expandii godhuu akka danda'an irratti treeningii kennina. Treeningiin kun torbee 12 ka kennamu. Torbaanii guyyaa tokko kennina. Namoota rikruutii goonee treeningii kana fudhatanii treeningii alatti technical assistant jechuun gargaarii adda addaa irratti namoota kennina jechuudha. Kun ammoo liqii kennina warra bizinesa ofii banachuu barbaadanii namoota bizinesa startup haaraa ta'anii fi haga 25,000 kennina. Namoota bizinesni isaanii jiraateeti bizinesa keessatti turanii expandii godhuu barbaadan jechuu babal'ifachuu barbaadanii fi haga 100,000 hin kennina. Namoota bizinesa isaanii babal'isachuu barbaadanii piroograamii lammaffaa isa. Kun ammoo namoota mana bitachuu barbaadanii first time home buyer education and housing counseling jedhama. Namoota mana bitachuu barbaadanii isa certification isaan kennina, barumsa kennina, counseling kennina.
financial education illee hin barsiifna namoota herrega isaanii akka baratanii irratti wanna goona hin barsiifna financial education. Kun ammoo workforce development namoota hojii barbaadan irratti illee hojjenna. Kun aadaa fi aartii tajaajilamneeti. Attamiin aadaan keenya aartiin keenya akka madda galii ta'uu danda'u isa irra hojjennee jechuudha. Gama biraatiin namoonni dhaabbanni African Economic Development Solution gama leenjii fi liqii kennuutiin deeggarsa taasiseef hedduun hojii isaaniitti akka milkaa'an sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Firaa'ol Uushaa dhaabbata geejjibaa namoota deddeebisu Twin City Mobility jedhamutti hoogganaaf abbaa qabeenyaati. Deeggarsa African Development Solution irraa argatanitti fayyadamuun konkolaataa tokkoon kan hojii jalqaban yommuu ta'u yeroo ammaa gara 45tti guddisuu dubbatan. Akkuma biizinasa jalqabneen tatteedhaniiti sarviisaa biizinas development jedhanii kilaasii wayii nu kennanii sanirratti akka proposaalii akkamiin akka dhiyeeffannu nu barsiisanii sanirratti aansee ammoo akkamiin biizinasa keenya akka maarkeetii godhuu dandeenyu maarkeetingii irratti guddisanii nu gargaaranii haga maarkeetingii san fixaniin booda ammoo faayinansii and akkaawuntiin sarviisii nu kennan. Finance accounting service saniin booda ammoo liqii barri diqoo akka credit history bildii goonu jedhaniitu nu kennanii qarshisanillee yommuu san kaffallee fidnee gargaarsi isaanii biizinasa kamiinillee kaaroo jalqaballee ta'e ka jalqabu ta'ellee ka jalqabeeti tureerullee yoo ta'e sadarkaa adda addaatiin nama gargaaruuf gahee qaban dandeettii guddaa qabanii muuxannoo guddaa qaban. Gama biraatiin Aadde Beekoo Tufaa haadha qabeenyaa fi hooggantuu diillaa reestooraantii yommuu taatu cimina hojiif qabdutti dabalataan deeggarsi African Economic Development Solution taasiseef akkasee fayyade dubbattee jirti. Jalqabama isaanumattuu biizinasa kana innaa banuuna hojii rakkatan baay'ee. Jalqaba 20 argachuuf waan meeqa keessa dabarreetti ka argata. Achumaan innumaa jedhu. Mana bituuf gaanee rabbi na jabeessee rabbi barumsa jechuun namni barateeti asirraa kagaa waan hin baranne barumsa sammuu naa kennee haga kanaatti of cimee of dhaabachuun kiyyaa rabbillee naa humnaa waan naa kenneef. Kanaafi waan isaanillee natti boonanii waanumaan hin jedhee na wajjin deemanii na karaa na banan. Gorsa akka kennuufi abbaan fedhe gosni barbaade deemee gosaa fi mootii namaa fi mootii ati yoo fedhii qabaatte yoo sodaan qabaanne deemanii gaafachuu warri hin gargaaran. Afaan beektuun afaan keetiin waan barbaachisaa ta'ee si gargaaran. Diillaa reestooraantiin bara 2012 kan hundaa'e yommuu ta'u yeroo ammaa dameesaa babal'isaa akka jirus Aadde Beekoo Tufaa himaniiru. African Economic Development Solution waggaa waggaan ji'a hagayyaa keessa qophii Liiter African Annual Festival jedhamu qopheessuun aartistoota biyyoota adda addaa hirmaachisuun aadaa isaanii akka agarsiisan taasisaniiru. Kana malees konferensiin National African Leadership jedhamu muddee 9 hanga 10 bara 2021tti qopheessuun gama geggeessummaatiin hubannoo namoota gabbisuuf akka hojjechaa jiran himanii jiru. Dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Amma immoo qophii itti aanutti isin dabarsina.